waasitti moo egaa isa waa'ee ciitii keessoo yeroon baradhuuni mee yaa rabbii qormaata kana gargaarii jedhee bataskaanatti goree kadhadhe. Goree kadhadhee jennaan wanti namni keessoo jira mana keessa. Yaa rabbi gaarraa qormaata kanatti na gargaarii maal jedhee tan kadhadhee deeme. Achi keessa muumroomana jedhee waan natti hima. Bakka rabbi naa dhagayeera jedheen dhagee qormaata arifadhee haadha isaa gitti abbaa isaatti godhee ijoolleedhaan ilaanarra gaafa naqee bataskaana dhungadhee rabbii koo kadhadhuun jedheen. Rabbi koo natti guungumee bakka qormaata siin gargaarnaan jedhee na gargaareeraa qormaata koo hojjedheerarran jedhee ijoolleen bakka inni rabbiin kadhateeraa rabbi sagalee isaa dhagayee sagalee isaa dhageessiseera maal jedhanii kolfaa kadhachuu hafuu jaraatti gaabbanii gaafa qormaanni deebi'u 10 keessaan duwwaa argadhe.